Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessanuu dubbii ajaa'ibaa tokko isinitti himaa. Mata dureen isinii barreesseera. Mata dureen dhimma ijoollee Jimmaa yookiin uummata Jimmaatii fi dhimma kaafaawotii wal qabata waan ta'eef hundi keessanuyyuu sheer godhaa akkuma seentaniin namni aaddiin isiniif deebi'e kun sheer godhaa. Sheer gochuun immoo dirqama malee jaalalaa miti jechuudha. Maaliif dhimma baay'ee nu barbaachiftu dhimma uummata Jimmaatiif ergaa tokkoon qabaa. Waahii kaafaawoon simatamuu irrattis dubbiin dubbadhutu jira. Ijoolleen Oromoo marti keessanuu sheer godhaa. Dubbii kana ijoollee yookiin uummata Jimmaa sooshaal miidiyaa kana hordofu kan biyya keessaatiifis ergaan qaba waan ta'eef sheer naaf godhaa. Feesbuukiin kun haaraa waan ta'eef namni hin jiru. Teessaniin ebelu sheera godhu ani hin godhu jedhina. Feesbuukiin haaraadha. Hundi keessanuu dirqama gochuu qabdu akka namni baay'een seenuu. Akka namni baay'een seenuuf hundi keessanuu godha. Dubbiin kun nu laallatti. Oromoon marti immoo dhaamsa koo kana akka inni naa daddabarsu ergaa koo kana naaf dabarsu jedheen abdii qaba. Waliin eeginaa daddabarsaa cal jedhaati. Miiseenjariinis namaaf ergaa. Warreen aaddii isin jalaa qabe dhiirri shamarran hundi keessanuu of jala galchaa yoo waan haasaan koo isiniif hin taane booda yeroo namni seenee namni baay'atee ka'e of jalaa gubuu dandeessu jechuudha. Ajaja kana fudhaa. Sheer jechuun walii faffacaasii akka nama qaqqabu qofa godhiidha wanti biraan jiru. Nama naaf qabsiisi nama naaf fidi. Yoo dubbiin si hin taane booda of jalaa gubda. Miiseenjeraan hiriyoota keetiifis ergi. Hiriyoota keetiifis naa ergi. Hiriyoota keetiifis ergiti ijoollee fidi. Jabaadhaa sheer godhaa yoo isin nama 200 wayi geessan dubbii babbareedduu tokko 2 jedheetan isinitti hima jechuudha. Nama 200 gahuu qabdu waliif daddabarsaa amma nama 30 wayi reef jammara mara waan ta'e rakkoon qabu nama 200 gahuu qabdu. Dursee wanti isinitti himu mirgaaf dirqama kan jedhanu isinitti hima, dimokiraasii kan jedhanu isinitti hima. Warri koomentii koo yookiin feesbuukii koo kana har'a maamila isin godhadhe hundi keessanuu mirgaaf dirqama keessan beekuu qabdu. Yoo amma kaatanii waa yaadni kan koo isiniin taane callisaa. Yoo kaatanii immoo isinii ta'uu dide dhiistanii bahuu. Yoo immoo isinii ta'e dhaggeeffadhaati yaada isinii ta'u koomentii jalatti kennadhaa. Yoo immoo waan hin taane dubbattan akka lamuu waliin arginetti bulookii isin godhetan of jalaa isin balleessa waan ta'eef ofii keessaniifis yaada namaa sana yoo isiniin taane cal jedhaatti dhaggeeffadhaa maalaa isaa jira mirga koonaaf kabajaati jechuudha. Isin naarrabsitanii jennaan of jalaa isin buluukee akka lamuu waliin arginetti yaada gaaf tokko immoo yaada isinii ta'u yaada waliin tinedhu wal morminee wal amansiisnu wayii dhufa waan ta'eef afaan ajaa hin dubbatinaa akka nuti wal tuffannu wal arrabsinee of jalaa isin bulookuun godhinaa jechuu kooti. Sheer naaf godhaa. Ijoolleen Jimmaa bareechaati viidiyoo kana immoo tiingi godhaati dhaggeeffadhaa. Hayyeen hingaa namni 50 yoo isinitti tole warra dhuftanu sheer naaf godhaa. Kana achi giddiidhaan sheer godhaa jedhee isin hin dirqisiisu waan ta'eef. Egaa akkuma beekamu qabsoo amma yeroo ammaa deemaa jiru kanatti waan baay'eetu dubbatamaa jira feesbuukii kanarra. Ilmaan Oromoo bareechaa dhaggeeffadhaa. Awwala dhaamsi ani ijoollee sooshaal miidiyaa yookiin ijoollee Jimmaatiif dhaamu. Anis ijoolluma Jimmaati. Anis ijoolluma Jimmaa ijoollee sanyii Abbaa Jifaari. Yaada kan koon ibsadha. Yaada kan koo namni deeggarus jiraachuu danda'a, namni mormus jiraachuu danda'a. Egaa akkanatti fakkaatutti jilli kaafaa'os haa ta'u badhaadhinas amma garee bakka lamatti wal qoodanii jirtu jechuudha. Akka waan namni kaayyoonsaa paartiidhaan deemu badhaadhina kaafaa'oo jedhanii wal qoqqooduudhaan bakka bakkatti wal qoodanii loliisaa ajaa'ibaatu feesbuukii irra deemaa jira jechuudha. Akkan argaa jirutti. Garuu wanti kun Oromoodhaaf bu'aa tokko hin qabu diigumsa yoo ta'e malee. Kanaafuyyuu wanti qobaatti amma akka laalaa jirutti akka waan hin xiinxaleetti akka waan badhaadhinni yookiin biltsiginnaan kan uummata Jimmaa ta'e qofatti itti fudhatamee jira jechuudha feesbuukii. Akka namni ilaalaa jiruttis akka namni fudhateettis badhaadhina yookiin biltsiginnaa fuutanii uummatuma Jimmaa qofaaf kennitan jechuudha. Kun akka yaada kootiitti yaada dogongoraa yookiin namni badhaadhina uummata Jimmaatiif qobaatti kennan jiru jechuudha. Akkuma uummanni Jimmaa sababa abbiyyuutiif jecha badhaadhina deeggaru kan hin deeggarres ni jira.
kan KFO deeggarus ni jira, kan shanee yookiin ABO deeggarus ni jira. Qobaatti fuutanii paartii adda addatti hirachuudhaaf akka waan immoo KFO'n Jawaariin duuka Arsiitti galee fuutanii warri gandatti galchitanii gandaan paartii tokko yookiin dhaaba tokko hirachuudhaaf duula walirratti deemsisaa jirtan ummata Oromootiif diigumsa malee waa tokko bu'aa tokko hin qabu jechuudha. Duraan dursa dhaamsin dhaamuu barbaadu warra social media kanarratti yookiin ummata keenya bakka buunee sagalee taasifnaa yookiin liiviidhaan isa ta'u ummataaf intinii taanedhaan tokko tokkoof akka yaada kootiitti gorsin kennuufi barbaadu. Gaafa dubbattan yaada madaalawaa of ta'aatii an akka yaada kootiitti yaadni kun naan ta'u nan mormaa jedhaa malee ganda tokko bakka buuna yookiin jimmaan bakka buuna jettanii gadi baatanii yoo KFO'n achi dhaqee annan du'a KFO'n ajjeefamuu qaba namni maal ta'u warri jettanu baay'ee keessantu Facebook irra jira. Ta'uu hin qabu kun akka namaatti paartiin KFO kan ummata Oromoo bakka bu'ee falmiidhaaf yookiin filannaadhaaf of qopheessee ummata kakkaasaa jirudha malee paartii ganda tokko bakka bu'ee yookiin ummata Oromoo kutaa ganda tokko bakka bu'ee miti. Oromiyaa kutaa 11 bakka bu'eeti jechuudha. Ganda barbaade dhaqee ummata isa jaallatu yaada isaa wal jijjiiree iddee barbaadetti yaada isaa dhiyeeffatee galuuf mirga qaba. Akkuma kana badhaadhinnis iddee barbaade deemee Wallaggaanis Harargees Arsiis dhaqee yaada isaa dhiyeeffachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ijoolleen social media irraa namni na laaleera namni intini jedheerettanii yaaduma dhuunfaa keessanii gabbaatanii an kan na dhibu Badiruu nama hayyuu jechuudha. Dheengadda OMN irratti Yaayaa Bashiirii Abdoo abbaa intini sanaa wajjiniin dhufanii yaada bareedaa yaada bilchaataa ummata Jimmaatiif ummata Jimmaarraa ummanni hayyuu kanaa qabdiidha kan jedhu seenaa Jimmaan keessa dhokatee jirullee gadi baasanii social media sana OMN irratti gaafa sanu hedduu natti toleen. Maaliif ummanni Jimmaa seenaan isaa dhokatee akkasitti ture gootummaa hin qabu jettanii baay'een keessan ilaalcha dogongoraa waa meeqa'an yaada sammuu koo keessatti akkan dogongoree jiru akkana sirreessuuf Badiruu sana hedduu galateeffachuun barbaada jechuudha. Nama baay'eedha nama qabsoo keessa ture nama Oromoodhaaf itti miidhame baay'ee hayyuu namaati waa jecha maraaraa sanallee na hubachiisee jira jechuudha. Ani ergasii dhuguma maraaraa guddinaa jecha sana akkama namni itti hiikkatee ittiin nu arrabsaaru kana nuun jedhee jechuun maraaraan akka inni akka nama dhuunfaatti isa balaaleffadhu paartii isaa utuu hin taane isa akka inni jecha isaa sana balaaleffadhu na godhee ture. Garuu Badiruun Jimmaadhuma keessaa dhalate nama Jimmaa keessaa nama Oromoodhaaf qabsaa'aa ture nama jecha maraaraa sana ifatti gaafiidheen gadda OMN irratti Yaayaa Bashiir wajjiniin Abdoodhaa wajjiniin godhan irratti jechi maraaraan jedhan akkuma amma paartiin KFO badhaadhinni ABO'n miseensa qaba iddee hundaayyuu. Maraaraan kan isaan jedhan akka isaan jedhanitti akka dubbii isaan himanitti akka Badiruun nuu hiiketti jechi maraaraa guddinaa jedhee waa'ee ummata Jimmaa xiqqeessuu yookiin nama hin qabnu nama Oromoo achi keessaa hin qabnu otoo hin taane nama paartii KFO'n deeggaru yookiin nama paartii kan keenya keessa Jimmaan keessaa nama paartii kan keenya deeggaru yookiin nama miseensa paartii keenya Jimmaan keessaa hedduu hin qabnu jechuudhaaf Jimmaan keessaa maaliif maraaraan paartii isaa hin beektani KFO'dha. Jimmaan keessaa immoo namni KFO hin deeggarre yookiin namni miseensa KFO ta'e xiqqoo ta'uu danda'a. Sababa kanaafiyyuu nuti Jimmaan keessaa paartiin kan keenya paartiidha malee yookiin Oromoo maaloo jechuudhaaf miti inni Oromoo xiqqeessuuf miti akka dheengadda hubadhetti. Ani ergasii maraaraan guddinaa lafa malee hin qabnu jedhee nu arrabse akkuma akkamii akkas nuun jedhee balaa buusaa ture. Amma hubadhe akka kootitti akka yaada kootii ta'u hubadhu yoo siin taane dhiisuu dandeessa. Yaada koon isinii maaraan social media gorratti yaada koo dhaggeeffadhuuti arrabootu hin taane atis yaada ilmoo namaa maaliif jedhame laata. Dheengadda immoo kan OMN irratti affeeramee dubbii dubbatee waa meeqa intini jedhee haasaa jiru sun hayyootuma Jimmaan qabdu hangafa nuti jara duuka deemuu qabnu kan karaa nutti argisiisuu danda'anu nuti cal jenneetuma laayivii silkii fuuldura keenya ka'annee kurrifannee fotuu hin taane nama nu marra'u nama nu dursu nama nu dura qabsoo keessa ture. Amma Yaayaa Bashiir isin arrabsitan yookiin Abdoon immoo Yaayaa Bashiir ergamtuu Jawaar Mahammad maaloodha jettan namaan hin marra'amu namni karaan inni deemaaru sana laalta malee nama sana hin laaltu. Badiruun dheengadda OMN irratti dhufanii jedhan sun immoo maal isaanis bitamaadha jettanii of keessa nama qabsoodhaaf fuulduratti deemee waa'ee Oromoo likkiitti gadi baqabee haasa'u of keessaa baafnee inni Oromoo miti inni bitamaadha yoo jenne eenyuun nuti kan qabannee of keessaa isa laallee tarsiimoo inni nuu baasetti deemnee waan dhugaa tokko qabannee Oromoo faana qabsaa'uu dandeenyu jedhee yalan taa'ee yaadu. Kaaneetuma nuti akkana maaloodha jedhanii feesbuukii
share godhaa hundi keessanuu dubbii kana share godhaa maaliif Oromoo fayyada wanti nuti paartii badhaadhinaa fudhannee jimmatti galchine Oromoo keessa akka waan adda baanee wayitti paartii tokko qobaatti qabannee nuti badhaadhina qofatti deeggarra jennee akkuma amma gaafa Maraaraa Guddinaa wanti inni jecha kana jedhe paartiin kaafaa'oo akkuma kaafaa'oo jira paabaa'oo jira shanee jira maaloo jira miti paartiin jimmaan keessaa namni yeroo sana kaafaa'oo miseensa ta'ee irratti hirmaatu waan hin jirreef nuti paartiin keenya jimmaan keessaa nama paartii kaafaa'ootti makamee yookiin miseensa ta'e hedduu hin qabnu jimmaan keessaa lafa malee nama hin qabnu jechuun dhuguma lafa qabu paartiin sun nama qabaachuu yookiin nama jara deeggaru dhabuu danda'u sababa kanaaf akkas jedhani Maraaraan ammas jecha kanas gaafa jimmaan naqanii ummataan wal arganii yaada jaraa dhiyeeffatan waan kanaaf akka ummanni komii xiqqoo si shakkii of keessaa qabuuf dubbii jedhan kan akkuma dheengadda Jaal Badiruun jedhan ummataaf ifa godhanii waan ummata Oromootiif ta'u dubbatanii achiin iluutti darbanii ummata hunda mariisisanii jimmaan hunda waliin ga'uu qabuun jedha maaliif paartiin Oromoon amma paartiin badhaadhinaa otuma kaafaa'oon kun yookiin paartiin kaafaa'oo darbuu dhiisee kan badhaadhina bukkeedhaaf nama jaraan wal falmu masaanuu tokko cimaa tokko qabaachuu qaba paartiin Oromoon qabdu amma kan jabaatee ummanni sodaachuu danda'u kan yookiin paartiin badhaadhinaa kun obbukkeetti sodaatee hojii gaarii hojjechuu danda'u otuma hin filatamne paartii kaafaa'oo kana jibbinee ofirraa darbuurraa paartii Oromoon qabdu jabaa tokko jennee achitti jabeeffannee jaras achitti deeggaraa kan barbaannu nuti ni jenna Oromoodhaaf paartiin jabaan tokko kan amma yeroo kanatti Oromoon qabdu kaafaa'oodha kan amma argaa jirru kan ummanni isa jaallatee duuka deemaa jiru sababa kanaaf nuti paartii ummanni Oromoo jaallatee jedhu kan nutti dhufu jechuun sitti akka dhuunfaa keetiitti sitti dhufuudhaaf jibbuu dandeessas garuu dhaquunsaa dirqama yoo amma ka'ee paartiin kaafaa'oo kun nutti dhufu jedhee ummanni biyya keessaa hin jedhu silaa ummatuma sooshaal miidiyaa irraatu waan adda addaatiif jedha malee ummanni jimmaa kan akka Xaahir kan akka Tamkiin hundinuu dheengaddaa argitanii jirtu hin waamanii ummata hin mariisisu yaanni jarri dhiyeeffatan yoo ummata jimmaatiif ta'e ummanni jimmaa jara filachuuf qophii jaraan ta'u taanaan isuma jiru badhaadhinaa wajjiniin itti fufa malee walarrabsanii paartii kaafaa'oo fuudhanii arsiitti galchanii bari kan kaafaa'oo wanti godhaa jiru Maraaraa Guddinaati malee Jawaarii miti Jawaar miseensa ta'e malee kan hundeesse Maraaraa Guddinaati maaliif shawaatti galchuu diddan gandummaan Oromoodhaaf hin fayyadu dhugaa dubbachuudhaaf an paartii badhaadhinaas deeggarinna kaafaa'oos deeggarinna maalis ta'in garuu gandummaadhaan fuudhanii kaafaa'oo nutti dhufu anamma ijoolleen Facebook irraa bicuusi obsa godhadha ijoolleen liivii waraabdan kaleessa liivii tokko argaan ture gadi baatanii namni kaafaa'oo simate namni dhaqee kaafaa'oo simate yoo kuulloodhaaf saroota taate silxee taate malee kaafaa'oon dhumti jimmatti kaanaan nan du'a nama ajjeesuun qaba jedhanii gaafa dubbatan lakka ummanni nama taazabaa animti akka kootitti jechi kun nurraa bareedaa Oromoorraa namni paartiin eessaayyuu maqaleedhaa yoo dhufu yaada isaasiif dhiyeessa yoo sii ta'e irraa bitatta yoo sii ta'u dhiise hin dhiifta wanti itti gadi baatee arrabsitee maal jettee xiqqeessitee nama modheen gaddaa oommi inni irratti yaayaa Bashiirii fi Abdoodha Badiruutu wal ga'e jara saayyoota keenya yoo xiqqeessine eenyuun iyyuu ariyaa godhanne yookiin immoo nama dura keenyatti qabsoo keessa ture tuffannee eenyuun kan nu fuudhee nuun deemuu danda'u eenyuun ilaalleetiin nuti Oromoodhaa wajjiniin nama biraa nama kutaa biraa dhiisa nama kutaa keenya beekaadha Oromoo wajjiniin qabsaaheera qabsoo keessa ture jennu gaafa gadi baane liivii irratti arrabsine xiqqeessine Badiruun maal beeka himaal ta'e jenne hunda akkas nama waan tokko waa Oromootiif isa ta'u ummata Jimmaa seenaa himaa dubbate tokko himaaloo dhenne warra liivii intini jedha hoolaa tiksaa liivii irraa iyyannu duuka deemna moo erga Badiruudhaan waan beeku Abdoo nama intini jedhe dheengadda biyya galee ummata Jimmaa hunda daawwate deebi'e Abdoo Abbaa Jabal ni beeytan jedheetan abdii godha sababa kanaaf nuti paartiin ummata caalee argamuu qabu paartiin tokko paartiidha khalaas baay'een keessan immoo dubbii tokko hin dhagaa wanti isiniin jechuu barbaadu Abiyyiin abbaan barbaade jaallachuun mirgasa namni onnee kee keessaa baasuu danda'u hin jiru namni onnee kee keessaa baasuu danda'u hin jiru namni onnee keessaa si baasuu hin danda'u
Jawaariinis akka dhuunfaatti malee paartiidhaan wal bira qabdee Abiyyi paartii badhaadhinaa bakka hin bu'u nama dhuunfaati. Paartiin badhaadhinaa nama hedduu qaba nama baay'ee nama miliyoona 3 paartii badhaadhinaa kun miseensa nama miliyoona 3 qaba. Abiyyi dhuunfaan paartii badhaadhinaa bakka buuftee paartii sanaaf hin jettu. Abiyyi nan akka dhuunfaatti onnee koo keessa caammaadhaan jira. Akka dhuunfaatti nan jaalladha. Jawaar Mahammadis akka dhuunfaatti caammaadhaan onnee koo keessa jira. Akka dhuunfaatti hin jaalladha. Jawaar Mahammad paartiin kaafaa'oo nama miseensa baay'ee qabaachuu danda'a. Paartii sana muluu bakka hin bu'u namni tokko. Sababa kanaaf Abiyyuun achi keessa jira jennee nuti paartiin badhaadhinaa fudhannee yookaan jimmatti galle warri immoo Arsiidha ofiin jettanii sababa Jawaar dhaqee paartii kaafaa'ootti miseensa ta'eef fudhattanii Arsiitti galuu barbaaddan kan ummata Oromooti kaafaa'oon. Ummata Oromoo bakka bu'eeti kan inni jedhaa jiru malee gandatti hin deebisinaa. Sababa kanaaf immoo ijoolleen baay'een maqaa Arsiitiin isa ta'u isaanis banattanii dhuftanii sababa ijoolleen wallaaltuun tokko gadi baatee waan adda addaa haasoftuuf ummata kabajamaa seenaa ummata Jimmaa dhageessanii jirtu jechuudha. Dheengadda waan hayyoonni kan keenya dubbatan yoo dhageessaniitu ta'e OMN irratti nama tokkitti jechuudha mukarra taa'ee diina wayyaanee nama 52 mukarra taa'ee goota Jimmaati Jimmaan keessaa dhalate hamma yoonaa seenaan ummata Jimmaa dhoksamee har'a ga'ee. Kanaafuyyuu seenaa walii dhoksuurraa akkasitti miidiyaa irrattis ummata eessarraa yoo affeeranii dhugaa jirtu ummata Oromoo hubachiisanii nutis ummata Oromooti Oromoo jedhamna qobaatti wanti nuti Oromoodhaan adda baanee jiraannu hin jiru. Ummanni Jimmaas Oromoo, Wallaggas Oromoo, Iluunis Oromoo, Shawaanis Oromoo, Arsiinis Harargeenis Oromoo waan ta'eef adda addatti wal baaftanii inni kun maaloodha inni ammaani nama paartii kaafaa'oo deeggaru. Hinjibbu wajjiniin hin nyaadhee bashannana yaada isaa hordofataa jira wanti inni giddiidhaan dhufe ati paartii kaafaa'oo yoo deeggarte malee ati namaa miti maaloodha naan jedha taanaan inni nuu namummaan qabu. Namni tokko immoo ati paartii badhaadhinaan deeggartu taanaan maal sii godhe paartiin badhaadhinaa nama sase bira jiru sii wayya wanti itti feesbuukii irra gabbaatti maal gooti maraatti jettu kun bu'aa sii hin qabu jechuufan. Baay'een keenya ani ergasii maaliin jedhaa dheengaddas dubbatamaa ture. Abiyyi Ahmad waan Jimma ta'eef jibbamaa jecheedha wayii dubbatame la jecha kana annan mormaa kana nama tokkotti paartii badhaadhinaa utuma deeggaru jecha kana jalan dhaabbadha. Abiyyi Ahmad nama Jimmaan bakka bu'ee gaafa noobeelii fudhatee Jimmatti galee 4 kiiloo yookiin masaraa Abbaa Jifaar nuun keenye yookiin kan gaafa inni noobeelii fudhatu ittiin faarfame Oromiyaa guutuudha malee Abiyyi qofaa miti. Noobeelii sana fudhatee fidee Jimmaa kenne yookiin itti wanti inni qobaatti aspaaltii akka maqalee goote san Jimmaaf lafa diriirsee nuuf godhen jiru. Fiddanii Abiyyiin gaafa inni badii balleesse Jimmaan nurratti hin galchina. Gaafa inni gaarii hojjetu kan itti faarfamaa ture Oromoo kutaa 11 waan ta'eef hundi Itoophiyaa guutuutu itti faarfamaa ture. Har'a gaafa badii balleessu nutis ofitti fudhachuu hin qabnu akkuma gaafa duraa sana hundi faarfate hunda bakka bu'a badiinsaas. Yoo balleesses yoo gaarii hojjetes abbichuun Jimmaan guutuu bakka bu'u miti bashaashaa gandarraa dhalate sana bakka hin bu'u. Sababa Jimmaan ta'eef jibbamee maaloodhaan wanti jedhamu tokko hin jiru. Abbichuun an Jimmaanin bakka bu'ee achi jira wanti inni jedhan jiru Itoophiyaa bakka bu'ee bulchaara waan ta'eef Jimmaan ta'eef jibbamee jettanii yaada keessan keessaa dogongora amba yeroo baay'ee sababa inni Jimmaan ta'eef itti duulama sababa inni maal ta'eef jedhee yaada garuu akka nama tokkotti mootummaa sabaaf sablammoota amma yoo ka'ee Gambeellaa keessaa tokko dhaqee achi bu'e sababa Gambeellaa ta'eef namni isa jibbu hin jiru. Gambeellaan gurraachi qullaa jechuudha Baniishin Gulgumuz tokko dhaqee 4 kiiloo galee nu bulchee namni sababa inni yookiin Shanqillaa yookiin Gambeellaa ta'eef isa jibbu hin jiru. Hojii inni hojjetu sana ilaaleetiyyuu abbaan isaa ta'e hin deeggara abbaan isaa hin taane morma malee hojii isaa morma malee inni Gambeellaadha inni saba kanarraa dhufe inni kun Jimmarraa dhufe inni kun Arsiirraa dhufe jedhee namni nama jibbu dalagaa laalee nama jibba namni. Sababa kanaafuyyuu ijoolleen keenyas ummanni Oromoo kamtinuu dogongoraan fuutanii nama tokko nama nagaadhaan jaartii isaa hammatee Finfinnee keessa nagaadhaan ciisaara tokko fiddanii gandatti hin deebisina. Jawaariinis fuutanii Arsiitti hin galchina. Ummata Oromootiifiyyuu bakka bu'ee jirannis. Yoo ka'ee Jawaar Mahammad waan gaarii hojjete wanti inni Arsiidhaaf godhu hin jiru Oromoodhuma waqaa waamsisa jechuudha. Gaafa ayam Oromoo farasti jedhu Jawaar Arsiidha ayam Oromoo farasti namni jedhan jiru jawwee kodhe ummata muluudhuma tuntini jedhe. Qabsoo har'a gaggeessaa tures takka Arsiidhaaf han gaggeessan jenne Jawaaris.
ummatuma Oromootiif iyyuu gaggeessa jechuudha waan gaarii hojjete. Abbiyyis gaafa waan gaarii hojjetes gaafa waan badaa hojjete ummata sabaaf sablammoota 80 wayiif waan gaarii sanaan ittiin faarfama gaafa badaa hojjetes ittiin jedhama malee gandatti deeffamee sababa inni jimmaan ta'eef jibbamaa jira sababa inni maal ta'eef itti duulamaara wanti jedhamu hin jiru. Namni tokko sababa inni jim Muktaar Kadir dalagaa isaatiif iyyuu inti jedhe malee sababa inni jimmaa ta'eef itti duulame hundinuuyyuu dalagaa isaatiin namni inti jedha waan ta'eef hin dogongorinaa abbichuunis ta'ee eenyuunu ijoollee hin fixanne dhaamsa kan goo warra Badiruu warra dheengadda oomishni irratti hirmaatanii arrabsaa jiranu baay'ee isaanii ittiin gaddaan arrabsuun qabdanu hayyoota keessan Badiruu sana fa'i kabajuu qabdu jechuudha. Waan inni dheengadda haasaa jiru ati waggaa meeqa barattee warra maliivii irra gabbaatee Badiruun maal beeka maaloodha jettan kun qabsoo miti siyaasa jechuun yookiin waa qabsaa'uu jechuun akkasitti nama arrabsanii otoo hin taane mirgi nama tokko kabajamuufii qaba. Abbaa keenya Badiruun sun wanti inni haasaa ture wayii wanti sobaa wayii hin jiru wama dhugaatiyyuu ummata Oromootiif haasaara dubbiin isaasiin ta'u taanaan dhiisuudha malee gadi baatee akkasitti arrabsitee maaloodha kaafaawwan amma nuti feesbuukii irraa iyyineedhaaf hin naqu jennee Oromiyaa kutaa 11 dhaqee jimmaan qofa dhiisa jettanii yaaduun kun waan danda'amu waan hin danda'amneefi amma kaafaawwan jiilli kaafaawoo haala xuulii dhaqa isinitti nama jala muree hin naqa jimmaan waa tokko hin naquu jettanii hawaasa afaan of hin balleessinaa Facebook irraa dhugaa walitti mutaanaan hin naqa sagalee isaa hin dhageessisa namni isaaf ta'e bahee isa simatee irraa yaada isaa fudhata hinuma dhaqa dhibbaan dhibbatti Dimokiraasii kan jedhanu baraa mirgaaf dirqama dhaqeetiyyuu nama akkuma atamma jimmaan taate paartii kafaa'oo ijaan argaa jibbitu kan immoo isa jaallatu jira kan isa deeggaru jira mirgi isa jaallatu sun immoo maaliif hin kabajamneef dhaqee isaa wajjin hin mari'atee inni deeggarre immoo dhaggeeffatee irraa dhaggeeffateetuma kana fudhatanii dhuftaniidha nagaan galaa kanumaa wal gaggeessan wanti wal arrabsanii walitti duulanii maal jedhanii hin dhufu kutaa Oromoo kutaa 11 iyyuu hin naqa eessaayyuu dhaqee akkuma amma deemee duulana filadhaa gaggeessaaruun filat gaafa filannoon dhufe kan sii ta'u sibbee kan namni giddiin harkasi qabee korojoo keessa kana buusi ati kana buuftu malee dhee harkasi qabu hin jiru jechuudha. Badhaadhina kee jaallatta abbichuu kee jaallatta abbichuu kee keessa kun korojoon fuuldura kee jira. Warri as teessanii sooshaal miidiyaa silas korojoo keessa wanti buusuu danda'u hin jiru. Duuluma gaggeessuu nama arrabsuu afaan baduu hamma gaafasiitti teenyee wal taajjabuudhaaf jirra jechuudha. Hundinuu waliin arrabsinaa duula wal irratti hin gaggeessinaa. Ummanni Oromiyaa erga jedhamtee kutaa 11 qabaattee kutaan 11 Oromoodha. Wanti isin tokko keessaa kuulloo gootanii tokko keessaa ammoontinii gootanii addatti baastan hin jiru. Oromiyaa erga jedhamtee sabaaf sablammoota kam of keessaa qabaattu Oromoodha. Tokko keessaa Oromoo kutaa 11 keessaa tokko qobaatti gaafa baaftu Tigireedha moo Maqalee geessuuf moo Gondariin geessuuf Oromoodhuma irratti duultee intinii jettee akka namni immoo xiiqii keessa galu hin godhina. Dogongora kanarraa akka deebitanuuf dhaamsa koo isinii dabarsaa. Biyyi keenya nagaa nuuf taatu amma ani waan baay'een taa'ee taajjaba jechuudha. Ani amma ergan siyaasa dhiisee paartii isa kana maaloo dhedhee tokko faarsuu dhiisee ijoolluma warra Facebook irra gabbahaniituma wal arrabsanuuf dhaamsa dhaamuuf ummanni jimmaatis gaafa jiilli kaafaa dhufu karuma nagaatii waa tokko intini malee simadhaatii yaada isaa irraa fudhadhaatii maal qabatee dhufaa maali jedhaatii yoo isinii ta'e fudhadhaa mirga keessani. Namni harka sin qabee kaafaa filachuu qabda dheessi arrabsee sitti kennu wayin jiru. Hin dhaggeeffattaa karaa nagaatiin simatteetuma galchita jechuudha. Malee jimmaan simachuu dide jimmaan Oromiyaa kutaa 11 keessaa jiila kaafaa simachuu dide jedhu innoo Oromoo bakka bu'ee jira akkamitti simachuu dide nama quma keenyaaf hin tolu waan ta'eef yoo siin taanillee yegiddi waan Oromoon kutaa 11 godhe gaafa Oromoon kutaa 11 gammade hin gammadda gaafa Oromoon kutaa 11 hin gaddita waan ta'eef waan Oromoon kutaa 11 keessaa qobaatti baatee hin simadhu jechuun qaanyii guddaadha waan ta'eef silaa wanti ani dhaamaa jiru warrumaa asirraa sooshaal miidiyaa irratti akkana waan haasa'anuudhaaf dhaama malee warri biyya keessaa yoomee intini jedhu miti waan jiraa ta'us hin beeku akkasiin isiniin jedhaa wal arrabsuu dhiisaatii. Viidiyoo koo kana sheer godhaa ijoolleen maqaa jimmaatiin banattanii immoo gadi baatanii dhaaba tokko yookiin abbaa keenya an nama hangafa keenyaa kabajnu yoo akkamuu ta'e nuti nama guddate nama guddachuudhaaf deemu ola deemnaa
nama nu olii kaane xiqqeessinee arrabsuurra yaadni isaasiin ta'u taanaan isa jaallannu sana hajabeeffannu waa tokko isin hima shamarranis dhiirrinis nama nu olii gurguddaa abbaa keenya xiqqeessinee yoo akka mutee oromoodhaaf qanii tokko itti dhameera sa ta'u bakkee buleera sa ta'u maal ta'u nuti garuu kichuun kun nama nu olii xiqqeessinee maal goone jechuurra yaada isaa hin deeggarru taanaan karaa nagaadhaan isa jaallannu sana jabeeffanneetuma deemu wayya warri immoo paartii badhaadhinaan deeggarres wanti isin suuraa namaa balleessitanii warra isa deeggaru immoo arrabsitanii xiiqi keessa nama galchitanuuf hin jiru isuma deeggarattan warri kaafaa'oo isa jabeeffadha namni maaliif kaafaa'oo deeggartan jedhee isinitti duulu hin jiru akkasi dhaamsi koo kaafaa'oo keessan deeggartu taanaan kaafaa'oodhuma deeggaradhaa viidiyoo isaa sheer godhadhaa dhuftanii kan isa kaanii fuutanii arrabsitanii saree gootanii kan keessan immoo leencan godhatina nama arrabsuudhaan wanti dhufu hin jiru wal xiqqeessuudhaan warri paartii badhaadhinaa deeggartanus wanti isin dhayxanii namoota gurguddaa nama oromoodhaaf intini jedhe tokko akka hiriyaa keessan gootanii arrabsitanii maal jettanii xiqqeessitanu hin danda'amu sin baasusi arrabaan siyaasni deemsifamuu hin danda'u waan ta'eef isuma siif danda'amu badhaadhina kan kee deeggaratta suuraa abbichuu piroofaayilii irra kaadhu faarfadhu viidiyoo irratti dadhuuti abbichuu koo namni maaliif abbichuu faarsite dhee oromummaa sirraa mulqun jiru namni maaliif abbichuu faarfatte dhee si tuqu inni ofii isaatiiyyuu mirgaaf dirqama isaan beeku inni immoo maaliif iyyuu kaafaa'oo deeggartaa jedhee dhufee immoo ofii isaatiin arraba sitti dheeratu inni ofii isaatu ammallee dhalanneeyyu maaliif namni mirgaaf dirqama yegiddi isan deeggare deeggaruu qabda isan faarsitu malee siin jedhu ammallee hin dhalanne waan ta'eef ittiin faradina namni mirgaaf dirqama beeku paartii warriniif abbaan manaa paartii garagaraa deeggaraatiyyuu algaa tokkorra ciisu argaa tokkorra ciisu garuu achitti siyaasaan waladda jechuudha kokkee wal qabanii wal falmuu manatti algaa tokkorra ciisu jaalalaan siyaasni wal nama dhabsiiftu siyaasni addii kana wal nama arrabsiisee wal xiqqeessisiisee wanti jedhu hin jiru yoo arrabsite samma feesbuukiin kun utuu wanti ni jedhee bilookii jira waan ta'eef gaggeeffamte anama warra nama arrabsu warra yaada namaan hubanne cal jedheetuma bayi maaloo jedhu kan akkuma taraa namaatti illee deebisuu fi dhiiseetumaan tak godhe bilook godhaan maaliif mirga koon feesbuukii koo irratti haasaadha yoo yaadni koo isaaf ta'ee dubbiin koo kun akka gandummaan baduuf namni kamuyyuu akka namummaa isaatti waan isatti fakkaate fudhachuuf deeggaruuf mirga guutuu qabadheetan dhiyeeffataa jira waan ta'eef isaa ta'uun fudhata isaan ta'u taanaan dhiisa malee dhufee ana nama nagaa yaada koo feesbuukii koo irratti dhiyeeffatu arrabsa taanaan inni hoolaadhaan malee hooleeyyiidhaan jedhaan hooleeyyiidha waan ta'eef hooleeyyiin akkasii immoo feesbuukii namaa jala taa'uu hin barbaachisu waan ta'eef bulook kan jedhu sana jira jechuudha bulook godhaasinuyyuu gowwaa yaada kan kee ati feesbuukii kee irra maxxanfannaan dhufeetuma akka jiruun zub jedhee sitti deebi'ee arrabsu bulook kan jedhu sana mataa harkaa xacc godha hin teessisinaa gowwaa feesbuukii keessan jala inni nu gaafate of jalaa bubbulooyitee gowwaa ta'uu isaa bare nama arrabsuu dhiisee yaadaan si mo'achuuf siin morma jechuudha shamarranis yaada namaa hubadhaa abbichuu keessan namni maa jaallattan jedhu hin jiru jawaar keessan namni maa jaallattan jedhu hin jiru garuu hin xiqqeessinaa hayyoota keenya nama barate hangafa keenya eenyuunuyyuu an isan ergasii akkana maraaraa guddina lafa malee nama hin qabnu nuun jedhee da'u alan dheengaddaa nama naa olii nama waa'ee kana likkiitti gadi qabee nama qabsoo keessa ture badiru nama qabsoo keessa ture nama oromoodhaaf intineedhaa ture nama naa olii waa'ee kanaas bareechee hubachuu danda'u ansilas oduun dhaga'e akkana jedhee malee wanti an intinii jedhe wayin jiru jarrimmoo nama biyya keessa jiru waan kana ifa godhee naa dubbatu tolaniyyuu namicha kana abbaa kan koo hangafa kan koo deebisee xiqqeessee ati akkana nuun jetti maraaraa guddina akka dhuunfaatti an paartii isaa intiniin jedhu arrabsaa ture dhee ofittiin gaabbiyan arrabsuun qabu abbaa kooti waan ta'eef har'as taanaan dubbii isaa sana dhaqee ummata intini jedhee yaada isaa dhiyeeffatee galuu danda'a waan ta'eef nan kabaja nama naa olii abbaa kooti oromoodhaaf jecha yoo akka dhala itti maseenfame yoo akkam ta'e maraaraa guddinaa jechuun nama oromoodhaaf jecha hidhamee akka ilmoon arganne kolaafameedha har'a yoo naa hin fuune ilmoo argachuu akka hin dandeenye godhameedha nuti nama sana olii nama waggaa yoo bijate waggaa 70 ta'a kabajuudhuma qabna malee wanti suuraa isaa fuutanii isan rafu fuutanii in xiqqeessinaa nama nu olii an dhugaan isin hima waan ergasii intini jedhu kana taa'ee alan yaadu ola deemaa jirra maaltu nu eeggata akkamitti nuti nama nu olii siyaasa waan nu olii aqimii keenya olii tokko qumaara namatti taphatamu enne abbaa keenya nama yoo akka muu ta'e haa tolus hammaatus oromoodhaaf jecha itti kolaafameera itti miidhameera akka dhalan arganne godhamee jira yaannis anaan ta'u taanaan
qabsoonni dur godhe sana anaaf ta'uu dide malee Oromoodhaaf jedhee itti yaadee godheera waan ta'eef nan kabajaafan kabajatu malaaf nama Oromoodhaaf qanii tokko bakkee bule tokko Oromootu kabajatu malaaf malee suuraa isaa xiqqeessinee arrabsinee maal jechuun hin barbaachisuudha akka kootti eenyuun namuma paartii kam keessa jiru abbichuus haa ta'u eenyuun haa ta'u hin arrabsinaa hin xiqqeessinaa yaadaan mormi yaadaan dura dhaabbadhu yaada kee dhiyeeffadhu kanuma isinii dhaama ijoollee warri feesbuukii irra liivii irraa baatanii jimmaan bakka buuna jettanii immoo ganda nama arrabsitan ganda namaa nuun arrabsinaa jimmaan nama nuu arrabsaa jedhee isin hin qaxaranne jimmaan nama nuu arrabsaa hin jenne maaliif nuti jimma ofiin jedhaa akka namni nuti tuffatutti ganda namaa gadi baataniituma intiniidhaan maqantinii gadi gootan jimma nama arrabsu jimma kabaja qaba jimma safuudhaan beekama kabajaan beekama malee nama arrabsuun hin beekamu waan ta'eef namas nuun arrabsinaa nus hin arrabsinaa warri kaanis nuti kabajamnee jiraachuu barbaanna maaliif ijoolleen abbaa jifaar kabaja beekti namni jara arrabsuus hin jaallattu nama arrabsuus hin jaallattutti beekna nuti namas nuun arrabsinaa akka namni nu arrabsuufis karaa hin faaqinaa akka namni dhuguma akkana maaloodha nuun jedhu hin godhinaa gadi baatanii nama nuun arrabsinaa yoo dandeessan siyaasa keessan paartii deeggartan sanarraa yaannisa akkana jedhaati Oromoo fi godhaa malee nama arrabsuun siyaasni deemu hin jiru waan ta'eef nama sin arrabsinaa warri kaanis dhuftanii immoo wanti isin ummata kabajamaa jimmaa xiqqeessitanuuf hin jiru ustaazota gurguddaa jimmaan keessa jira akkanan isinii dhaamaa biyya keenya nagaaduuf godhuu hagaraachin salaam yaa argillin jennee xumurra waan ta'eef siyaasa dhiisa siyaasni ni ulfaatti garuu nama dhuunfaa jaalladha paartii badhaadhinaa maaloo wantitti paartiin miseensa nama miliyoona meeqa qaba garuu abbichuu gowwaan adda intini jedhamu maaliif natti dawwala maaliif natti dawwala hooleeyyiin tokko tokko waasaappiidhaan natti tuma boo sinittiin dheeressu galatoomaa feesbuukii kan koommoo warri argachuu barbaaddanuu rabbi umurii isaa dheeressu Farhaan Abdussee jedha Amaariffaan Abdusseedha Abdussee Sarbiyaati waan ta'eef neekneemiidhaan na argattu Farhaan Abdussee jettanii Farhaan poostii isinii godha akka maqichaa intiniin jenne Farhaan jettanii sarsi yoo gootan warri fooloo jala jirtan jechuudha Farhaan Abdussee jettanii na argachuu dandeessu isinin jaalladha dhaamsi koo kun isin hundi akka bira ga'uuf sheer gochuu qabdu jechuudha galatooma.